ربي أمانة في دين أصلي no more two wife جرا comment جرا تيرا بانو كلام الركانة مبي مالتين أنجتني ماني وانت كسي مال سراي كمان مالتين أنجتني bakka wanti furamne tokko yunjiru kuno joolleen si jala jiruni joolleen si faana gadda kees gammachuu kees gaafa rakkina kees gaafa dhiphina kees kan si faana ta'u obbolaan kee warra sirra jirani si gale kanaafiyyuu ati eenyuuf jiraatta dhalaqee waan rakkinni wayii addaan nu baase asliin kun quba qaba biyya namni addaan hin baane keessatti biyya namni meeqa wal diige biyya namni meeqa keessatti wal diige keessatti biyya irraa wal fudhatee dhufe nagaan jiraanne har'a jechuudha biyya kana keessatti na jala deemanii karaa biraatiin na dadhaban jechuudha asiin natti dhufanii bara. Mubaarik sagaleen kiyya ina gaama dhagaye Mubaarik tokkoffaa ati nama guddaadha lammaffaa namni waa sirraa baratuu qaba ati jechuun jireenya kan kee namaaf kannaa jirta mala nama hedduu jireenya kee keessa seenaa jira no more jeeti ofirraa dhorki nama jireenya kee keessa hin galchiin bultii kee keessa nama hin galchiin Mubaarak akka jirtu ni dhibaa jira anaaf asli umuseenaa faateenyee maal ta'ee wallaahi maal ta'e Mubaarak jechuu turre jechuudha sirrii godhaa hin jirtu mubee. أما تياري كيسا بي اللي بري كاميرا روت والله مو بي سمير اللي وجهنا نيورا كونجرا تيسي دارارسنا جارتي هاروا إمبينو نوري بيكو حافظو سمير نركا ندر بتو أدي بكاميرا روت أتي ترغاغي سمير نو بوليتي ناركا كنن بدبر مو بي أسدبي حبيبي لبو سرام بريدو أسدبي إيه مو بي كنتو كيس غدا isa kan urmaayimtu Mubaarike yoo naa kan sirraa garagalle iddoo kanatti si gadduu si ilaaluun ulfaata wareegama barbaachisu wareegama nama kaffalchiisa ta'e si waliin kaffalla garuu an Oromuma keessatti waa jedha namumti Oromoo ta'ee gadda kee kana gammadu diigamuu kee gammadu jiraachuu danda'a gadduu kee gammadu jiraachuu waan danda'uu fi namootaa fi karra gammachuu banuun kennatti hin tolu akka kootti maaliif gaafati gadditu gaafata akkas jettu gaafa bultiin kee asii facciroo raafamu gaafa diigamsi gidduu kee keessattuu uumamuuf deemu gaafa namni si diiguuf deemu Oromuma ta'e immoo kan ilkaan qaratee sitti kolfuuf qophaa'u hedduutu jiraachuu danda'a. Kanaaf diina keetii karran banin harkan kennin abbaan fedhe waan fedhe jedhu amma namni lubbuun sitti deemutti harkan kennin gadin jedhin mataa gadin qabin wanti feete dhuftu jechuudha. Garuu ani isa namni ati nama of gammachiiftu meeqa bakkee taa'e sitti kolfaa jira yoo akkas ta'e kaa jedhe meeqa quba sitti qabu rakkata akka diina qabdu beeki Oromoodhuma ta'e namuma sitti suqutee namni si beekeef yookaan Oromoo ta'eef sin jaallatu jechuudha. Kanaaf karra namoota si jibbanuuf karra gammachuun banin gadda kee agarsiifte gammadiitii qalbii jira cabsi malee harkan kennin akka nama injifatametti gadi hin jedhin. Enya baasii maal si godha jalqabaa kaaseen si bilbilaan ture dubbii kana utuun jammaramin quban qaba jechuudha sitti meera Mubaarik waan akkasii siin jedhaan ture harkan kennin jedhaan ture jalqabaa kaasee utuu ati hidhattee dubbii attin seenin quban qaba waan ta'eef akka nama sitti dhiyaatu tokkotti. Mubi as deebii bakka mubi asli dubbisiin kaasa dhagaani. Kan namaatu hin beeka kanaaf wallaahi antee kun jedhama. Maal taate nama naan? Kottu as deebii mubee wallaahi inde. Mubaarik as deebii mi'aatu bakka baani namni kun hundi koo jaalala keetiif kabaja keetiif barka inni si taasaaru. Wallaahi Aleksitti kabajaa as deebii itti namatti taasai wanti kana caalu meeqayyoo sirriitti furamaa oola siif haaraadha moo aina jandaa miidiyaa? Meeqa keessa tartee habibi. Inni kan lamaatu furaa oolaa miti kan maaliif kan lamaan mubee? Dhaggeeffadhaan jedhe. Waata kosiitti fachuu barbaada. Ase. Doktor Asli nama harkasi darbuu mitiyaan. Soolan, Tokkummaan, Aleeks, Fatiyaan, Maakiin, Ganniin warra beekatan guutuun keessan iyyuu galatoomaa ulfaadha. Naa jiraadha. Rabbi ilmoo keessan si naa jiraachisu. An akka ilmoo koon guddifanne haadha manaa koon jaalladhu irraa na baasanii inni jarri dadhaban kana ture. Sini jale amma immoo milkaan miti
kana booddee deebinee wal arguu dhiisuu dandeenya. Ammarraa kaasee jechuudha. Wallaahi dhugaadhuma sirii jiraadha. Kana booda deebinee wal arguu dhiisuu dandeenya. Gammadanii jiraatan warri kanaan nagaan warri kana godhan. Mubi maaliif akkas haasoftaa? Gammadanii jiraatan. Aboo Mubaarak maasaa qabne. Gammadanii jiraatan warri jireenya kootti galanii duubaaf irraaf jiraan jechuudha. Gammadanii jiraatan. Waan jarri barbaadan gootaaf kaatis. Akka jarri barbaadan sana gochaa jirta kaa. Mubee akkana goota namni kun hundi wallaahi. Maalinnaa sana akka kana. Ijoollee keetu dhaggeeffataa jira taa'ama wal maal taate. Mubee lama. Bulesso yoo nama ofii gammadee jiraachuu dadhabde nama gammachiiftee jiraatta nagaatti yeroo gaarii qaba. Mubi maal? Yeroo gaarii qabadha. Inshaallah fuuldura rabbitti ol argina. Maal nama baddalee kana jibba maal? Maal nama baddalee tan? Maal nama godhee kana hundi jibba maal? As goranii achi goranii waa'ee kootiit. As goranii achi goranii waa'ee kootiit. Namta galaa jalaanis gammadanii jiraatan. Kalas. Dhiifama guddaa. Ana jecha dhamaa jirtu nan beeka kanaaf gala. Galatooma. Inchi kamina kana booddeedha. Waa'ee kootiit. Agammadan jara gammachiisuufani. Mubarak. Rache. Maal taateettandi? Obboleessa koo kabajaa. Yaa Mubaarak. Ati maaliif naman kabajati? Namni kun hundinuu barsiisumaa fi jedhaa jira miti nama kabaji. An bar wanna na ajaa'ibu keessatti ati. Waa tokko sinitti moo haasaa gabaabaa. Haasaa gabaabaa sinitti moo haasaa gabaabaa sinitti moo jedhe. Haasaa dheeraan barbaadu maaki. Isinin jaalladha isinin kabaja yeroo jalqabaatiif gastii irraa sin buusen. Gastii irraa sin buusuu miti ijaan ilaaluu fuunan sassataan. Na dhaggeeffadhu yaa Mubaarak wanti fedhe haafu malee lubbuu keetiin hin qalladiin. Wallaahi lubbuu kan kee akkamiin balleessite waan fedhe haafu wallaahi lubbuu kee hin balleessi Mubaarak. Shayxaan akkana si godhu jira wallaahi awuzu billahi min shayxaan rajim. Maaltu na ajaa'iba beektaa? Kun shayxaan ajee. Warra jettu. Mubarak. Mubarak qalbii. Maal taate nutti miira koo maal barbaadde maal sii kun? Rakkoo koo Rara achi lam ta'ii kutee illee jedhan Mubee. Obboleessu ana rakkoo Mubee. dhaggeeffadhaa waan Walitti si deebise. Abdii andeessi abdii. Abdii. Hundi keessan callee. Irratti dubbata. Andee kun andee al tokko maagii kun. Fatii kun. Yeroo tokko hundi keessan calleetu. Abdii. Haadha koo darrafamti abbaa koo darrafamti dhiiseen taa'e amma immoo bammaa hin maxxaa'u. Mubee na dabarsuu didanii lakkoofsa meeqarra jirtan natti minan dhufee achi jira lakkoofsa meeqarra Warra jirtan. kootiin ilmoo kootiin natti dhufanii bar hin jiruun. Mubee lakkoofsa meeqarra jirtan na dabarsuu didanii jarri Hiyyeessi qabsiisan siin jedhe. lakkoofsa meeqarra jirtan na dabarsuu didanii jarri riisepshinii. Haadha manaa kootiin Iris baala. ilmoo kootiin natti dhufanii macarrashaa jechuudha. Mubee ilaa yoo didde warabbal kaabaa ilaa jara riisepshinii biran jira bilbilee poolisii sitti waamamoo lakkoofsa intinichaan lakkoofsa bakka jirtu natti himtaa. Inni jedhaadhamu. Natti siqinaa natti. Abdii poolisni dawulan. Natti siqinaa natti. Taragaagaa kiyyoo. Kiyyaa qoyme. Taragaaggaa kiyyoo. No yaadabbatin uko haqaallooni bakka ni jiru namni nafara garuu ani na dabarsuu didan meetta. Mube. Me kiyyaa yeroo tokko Mubarak eessa jirta? Nasri hin jiru waan. Mubarak yoo rabbii tokko kabajaa walii qabna obboleessa. Kabaja guddaa si qaba Qaamaan bakka laal qaamaan bakka na dhageeffadhu qaamaan bakka ati jirtu dhufaa siif rakkoo Samiiraa gidduu ani itti gaafatamummaa fudhadhee anatu dubbii keessii xumura. Amma asirratti fidii xumuri. Amma asirratti fidii xumuri haadha manaa kooti. Sii xumura shuur. Fidii asirratti xumura. Daa'imni irra osoo hin taane lafa irratti illee dubbannee miidiyaa irratti illee waa irra geenne sii beeksisna. Tasgabbaahii na eegi bakka jirtu bicha natti yoo rabbii tokkicha sodaatte. Akkasiin Lakki hin jiru. Qaamaan si bira dhufa. Waan aduma hin geessan jiru. Kiyya. Beera hin geessan. Aba waan taane rabbi sodaadha. Mubee lakkoofsa Raasallee manni taate amma Aboo lakkoofsa ijee kakaa deemjiru beektaa. Qoya gista kan Nasri harkan darbii Mubaarak waan Nasreen jee kana fudhadhu mee. laal Mubaarak maatii keetii yoo araaramuu barbaadde daa'ima kee yoo guddifatuu barbaadde
sibira jirra biyya tokko keessa jirra nutu dubbii kan kee jaarsallee dabalatee nama sheekaallee dabalatee ijoollee biyya keessanillee daballee nutu isinii fixa rabbii si'uma sodaadhu waan hin taane hin hojjetini daballee nutti kolfisini eessa jirta kanuma qofa nutti maatii kee barbaaddaami no haadha manaa kee barbaaddaami daa'ima kee barbaaddaami nutu walitti si araarsaani eessa jirta Nasri, akasitti muftaa siin bilbila kaasishi. Daqiiqaa kudhan keessa si bira dhufa bakka Nasri jirtu. Naannoodhuma mana kootii sana kottu. Naannoodhuma mana kootii sana kottu. Abdii gibaaste abdii galchaame abbaan tokko abdii. Abdii galchaame abbaan tokko. Raamu abdiin as gabi. Nasrii kiyya adraa sharii Allah rabbii rasulitti wamantan. Haadha manaa wanti nuti asirratti fiddan of hin jiru. Haadha manaa asirra fiduutu dubbii fide. Qaallittiin Abiibaa jedhamtu jaldeessa fakkaatu namni jaldeessarraa dhufuunsaa kan milikkita nutti agarsiifti. Sababa kanaan kan isii gahe Abiibaadha mucaa kana. Sinii galee Abiibaa beetuwaan kaftaa Samiiraan እና ሙባረክ ቤቱ ባታስወጣ የሁሉ የለም ገባችሁ? ስለዚህ ሰሚራን እዚህ ላይቭ ላይ አታምጡ። የሆነ ሙማቴ ረቢ ራት ኢንዱስትሪ ሲተነመና ለፈረጡ ሙራመለ ማድብ ሲጀመር ዋሄ ጃርሳፍ ጃርቲ ማልቱ ሚዲያ ረፊዱ ጌሴ በቃ ሙቤኑ dhimma birriitiif dhimma waan biraa miidiyaa irratti haasaa malee kun waa'ee jaarsaaf jaartiiti. Jarrummaa waan kana hojjetan sun osoo dhimma isaanii taate osoo nama isaanii taate waan hagana irratti hojjetan sii galee baalagee ስለሆነች ነው Mubaarak Qaalitti tana waliin hojjeta. Keessaan dhayitee gaafattee wanti kun dhugaadha Mubaarak maaf kana gooteetti osoo gaafatte oo dadhabde yoo Mubaarak hin dadhabde namni miidiyaa irra nama